Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoo. Ameen. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoo. Ameen. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkotti ni amanna. Ameen. Nagaa faraarri jaalalli Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Maatii Waaqayyoo akkam ooltan, akkam jirtu, nagaa keessanii, an nagaa kootii, galata Waaqayyoo. Har'ammoo akka fedhaaf jaalala Waaqayyootti gorsa abbootaa mata dureen isaa qodaa ittiin namaa safartaniin isiniif safarama kan jedhu bifa dubbisaatiin wajjiniin ilaalla. Waaqayyo hunduma keenya nu haa gargaaru. Qodaa ittiin namaa safartaniin isiniif safarama. Namoonni lama guyyaa tokko walitti dhufanii hiriyummaa jalqaban. Kana booda hiriyummaan keenya akka itti fufuu maal goonuu jedhanii sana booda tokko qotee bulaa tokko immoo daabboo gurgura waan ta'eefi daabboo fi dhadhaa hanga wal qixa ta'e walii kennuu fi walii galani. Kana booda daabboo giraama 300 fi dhadhaa giraama 300 walii kennuu fi walii galani. Akkuma waliigaltee isaanii osoo walii kennaa jiranuu guyyaanii hangi dhadhaa irrachaa dhufe. Kana booda namichi daabboo hojjetu dhadhaan sirrii naaf hin finne hir'ateera jedhee itti hime. Qotee bulaan suni immoo ani hanga waliigaltee keessaa homaa tokko hin hir'isne yoo feete yaa safaramu jedheeni. Booda yoo safaramu dhadhaani giraama 150 ta'e. Kunoo hir'istee jirta jedhee abbaan daabboo hojjetu qotee bulaa sanaanii akka kanaanii baay'een sitti gaddaa hiriyummaan keenya akkana miti namiiteetta jedhee jaarsota duratti wali himatanii. Qotee bulaan suni akkas jedhee himate. Mana koo giraamni hin jiru. Ani daabboo inni naaf kenne gama tokkoon karaa ittiin aanu immoo dhadhaa irra kaaheen yoo wal qixxaate fideen dhufaan ture jedhe. Hanga boruu daabboo biraa fuudhutti daabboo sana nyaadhee hin beeku. Kanaaf inni daabboo giraama 150 naaf kennaa ture jedheeni. Jaarsoliinis namicha daabboo hojjetu sanaanii qodaa ati safarteen siif safarama jedhaniin. Yeroo hundumaa hojii gaarii haa dalagnu. Gaariin akka nuuf raawwatamuu fi qodaa isa sirriitti namaaf haa safarru. Qodaa isa sirriitti akka nuuf safaramuu fi dhugaa hojjennee dhugaa dubbannee waaqa dhugaa waliin haa jiraannu. Obboloota koo hundi keessanuu wanta gaarii hojjechuudhaaf akka dammaqxanuu akka gargaaramtanuu fi Waaqayyo waliin akka taatanii hojjettanuu fi Waaqayyo waliin yeroo hundumaa deddeebi'aa. Namni waan facaasee haammataa macaafnis kan nuun jedhuuf kanaafidha. Waaqayyo hamma dhumaatti cimsee nu gargaaree wanta gaariidhaan namaa safarree wanta gaariin akka Waaqayyoon biraa nuuf raawwatamu Waaqayyo nu haa gargaaru. Ameen. Mata duree qodaa namaa safarteen siif safaramaa jedhu jalatti kana ilaalle. Mata duree itti aanu jalatti immoo qorumsa diinaa irraa of eeggadhaa mata duree jedhudha. Seexanni xiyya isaa darbatee lola irratti yeroo nu injifatu kuni aarii fi diinummaa nutti kallattii qofa miti. Diina Waaqayyoo waan ta'eef gidiraan nurra gahuun mormii Waaqayyootti seexanni Waaqayyoon duulee injifachuu waan dadhabee fi uumamtoota isaa gowwoomsee adabbii bara baraa isa waliin akka galan gochuudhaaf haaloo bahuudhaaf ni yaala. Yaa jaallatoomtoota obboloota Waaqayyoo kana hubadhaa. Yeroo seexanaa mormituu fi loltu ammeenya sirraa fageessuu qofa osoo hin taane ulfina Waaqayyoofis falmaa jirta. Kanaaf qorumsa seexanaa hamma fudhachuudhaan Waaqayyoon fudhachiisuu mannaa qorumsa sana morma lolaa irratti du'uu siif wayya.
Yeroo tokkoofillee kophaa kee qabsaa'aa jira jettee hin yaadini. Sababiin isaas Waaqayyo diina kee irratti injifannoo siif kenna. Yaa Waaqayyo Gooftaa, ka'ii harka kee ol kaasii, hiyyeessa hin dagatini. Cubbamaa maaliif Waaqayyoon aarsaa? Garaa isaa keessatti inni na hin sakatta'u jedha. Faarsaa Daawitii boqonnaa 10 lakkoofsa 12-13. Qawwee fi gaachana qabadhu, ansi gargaaruu fi ka'ii billaa kee baasii, warra na duukaa bu'anis karaa kee cufii, lubbuu kootiin ani fayyina keetii jedhi. Faarsaa Daawitii boqonnaa 35 lakkoofsa 2-3. Hamma immoo yaa Yaaqoob, Waaqayyo inni si uume, Israa'eliin inni si uume akkana jedha: hin sodaatinii, ani si fureera. Maqaa keetiin si waame, ati kan kooti. Yommuu bishaan keessa darbitu, ani si wajjin nan jiraadha. Laggeen keessa yommuu darbitu si hin liqimsani. Ibidda keessa yommuu darbitu hin gubattu, ibiddis si hin nyaatu. Isaayyaas boqonnaa 3 lakkoofsa 1-2. Seexanni lubbuu keenya keessatti dadhabina yoo arge malee nutti hin duulu. Akkuma adeemsaan ogummaa qabu simbirroota adamsuu, seexanni yeroo hundaa boolla dadhabina keenya keessa barbaadee kiyyoo isaa ka'a. Yeroo hedduu nu lola, nu burjaajessee fedhii keenya keessa seenee nu eega. Addaamii, Hewaanii, Simoonii, Diliilaanii, jaallatamtuun Solomoon mootichi. Addaamii, Hewaaniin, Simoon, Diliilaan jaallatamtuu, Solomoon mootichi jaalala dubartoota ormaa, Yihuudaanii, Asqarootichi immoo jaalala qarshiitiin akka gatame hin argineere. Kanaaf ogeessa fayyaa gaarii ta'i, mudaa fi dhukkuba kee irraa fayyi. Of tuulummaa fi garraamummaadhaan of tuulummaa kee injifadhu. Of tuulummaa kee tuffachuun dhukkuba ofii tuulummaa kee irraa fayyi. Dinqii fi waan gurguddaa dhaadhachuun irraa of eeggadha. Sababiin isaas seexanni mataan isaa ergamaa ifaa of fakkeessuu danda'a. Summiin aasidiin cooma calaluu danda'a. Ulee qurxummii keessattis mi'aawaa sana tolchuu danda'a. Akkasumas wanti gaarii fi gatii qabu akka hordoftu si gowwoomsuu danda'a. Garuu yoomiyyuu hin gowwoomfaminaafi. Akkasumaan hin oofaminaa. Kana mannaa haleellaa seexanaa irraa akka eegamtuu fi waan hunda ilaalte qoradhu. Yihuudaan gooftaa isaa kan dabarsee Yoo'aabii akka mana hiriyaa fi amanamaa ta'ee Amaasaayii hin ajjeesisne. Mootota lammaffaa boqonnaa 22 lakkoofsa 9. Waaqayyo amanadhu, hooggana jabeessaa qabadhaa, waan hundumaa gara isaatti fidaa. Deeggarsaa fi baqannaa keessan Waaqayyoon godhadhaa. Waan hundumaa kee fi Waaqayyoon abdii kee godhadhuutii amma dhumaatti cimiitii ati jabaadhu. Sana booda hojiin diinaas hin argatu. Waaqayyoon aangoo qabeessaa fi humna qabeessa waliin yoo jiraatte yoomiyyuu hojii diinaa injifattee darbuudhaaf jirtaatii. Kana hundumaa osoo hin dagatin cimiitii jabaadhu. Yesus buddeena jireenyaati. Isa nyaadhaa. Wangeela Yohaannis boqonnaa 6 lakkoofsa 25. Yommus jarri Iyyesuusin bishaanicha gamatti argatanii, yaa barsiisaa, yoom as geesse ittiin jedhani. Iyyesuus immoo deebisee, dhuguma dhugaan isinitti hima, isin milikkita waan argattanii fi utuu hin tahin buddeena nyaattanii waan quuftanii fi na barbaaddu. Nyaata baduu fi hin dhamahinaa. Nyaata jireenyaa bara baraatiif argamuu fi dhamahaa malee. Ilmi namaa inni Waaqayyo Abbaan mallattoo itti godhe nyaata kana isiniif kennuufi jira.
isaaniini jedhe. Isaan immoo egaa hojii Waaqayyoo fi akka dhamaanuu fi maal gochuutu nuuf tahaa jedhanii isa gaafatanii. Iyyesuus deebisee isa inni ergetti amanuu keessaniin hojii Waaqayyoo hin hojjettu jedheeni. Kana irratti isaanis arginee akkasitti amanuu fi milikkita maalii agarsiiftaa? Maalis hojjetta ree? Macaafni buddeena akka nyaatanii fi Waaqa irraa isaaniif kenne akkuma jedhu abaabiliin keenya maalii lafa onaatti nyaata mannaa jedhamu nyaataniiru jedhaniini. Iyyesuus immoo deebisee dhuguma dhugaan isiniin jedha, Museen buddeena Waaqa irraa isiniif hin kennine. Abbaan koo buddeena isa dhugaa Waaqa irraa isiniif hin kenna. Buddeenni Waaqayyoo isa Waaqa irraa gadi dhufu biyya lafaatiifis isa jireenya kennudha jedheen. Isaan immoo Gooftaan buddeena kana yeroo hundumaa nuuf kenni jennaaniin. Yommus Iyyesuus ana buddeenni jireenyaa gara koo kan dhufu hin beela'u, kan anatti amanus matuma isaan hin dheebotu. Akkuma ani isinitti hime isin ana argitaniittu garuu hin amantani. Abbaan koo anaaf kan kennu hundinuu gara koo hin dhufa. Isa gara koo dhufus ani ofirraa hin ari'u. Fedha ofii kootii raawwachuudhaaf miti, fedha isa ana erge raawwachuudhaafan Waaqa irraa gadi bu'e malee. Inni na arge immoo warra inni anaaf kenne keessaa tokko illee akka hin balleessine. Isa inni naaf kenne keessaa tokko illee ani balleessuu hin fedhu. Guyyaa booddeetti du'aa akkan isaan kaasu fedha malee. Abbaan koo namni ana ilma isaa argu kan anatti amanus hundinuu jireenya bara baraa akka qabaatu hin fedha. Anis immoo guyyaa booddeetti du'aa isa nan kaasaa in jedha. Ameen. Galanni Waaqayyoof, deessuu haadha isaaf, ulfaataa fannoo isaaf haa ta'u hanga bara baraatti. Ameen. Bifa kanaanii bifa macaafa qulqulluudhaanis bifa gorsaatiinis Waaqa moonaatti nu gorsee nu barsiisee maqaa Waaqayyoo kan ulfaate kan galatoome nuuf haa ta'u. Gooftaan keenya fayyisaan keenya Iyyesuus Kiristoos karaadha, buddeen jireenyaa isa bara baraati. Isa waliin taanee isa waliin jiraannee dubbii isaa hubannee itti jiraannee gonfoo jireenyaa ishee bara baraa ishee samii akka dhaallu mootummaa isaa akka qaqqabnu fedhaaf jaalalaa Waaqayyoo nuuf haa ta'u. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Waaqayyo isin haa eebbisu. Eebbifamaa. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu.